Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Caaliituu bakka jirtanitti nagaa Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Tole egaa har'a oduu gaddisiisaa tokko kanan isinii qabadhee dhufee sooshaal miidiyaa garaa irratti artistii Taajuu Shurrubbee haadha manaasaa yookaan immoo intala adaadaasaa biyya ambaa keessatti lubbuu isaa balleessuunsaa beekamee jira jechuudha. Haa ta'u egaa akka ragaaleen garaa gadi ba'aa jirutti sababaan artistiin kun haadha manaasaa lubbuu ishee balleesseef sababa isheen namoota biroo wajjin qunnamtii adda addaa isheen qabduufidha kan jedhu akkasumas viidiyooleen garaa miira jaalalaa dhiira biraa wajjin agarsiisu achi keessatti waan itti mul'ateef haariidhaan akka lubbuu ishee balleesseetu inni gara seeraatti harka kennateedha kan dhaga'amaa jiru jechuudha. Tole obboleeyyan keenya gaa asirratti wantoonni nuti barachuu qabnu waa ta'u meeqa kan jedhuuf wantoota lama asirraa barachuu qabna jechuudha. Inni tokkoffaan jireenya keenya keessatti shakkiidhaan guutamuu dhiisuu, jaalala keessatti shakkii keessaa ba'uudhaa fi walamantee qabaachuun jaalala keessatti jireenya keessatti gaa'ela keessatti dirqama ta'a jechuudha. Jaalalli dhugaadhaa namni onnee dhugaadhaan nama jaalatu yeroo namni tokko wanta miira hin taane nama biraa irratti agarsiisu hedduu kan gadduudha jechuudha. Miira isaa sanallee of to'achuu dhiisuu danda'a jechuudha. Namni sun kan isaa aga ta'etti kan isaa ta'uu qofa inni kan barbaaduuf kan beeku. Dhiironni keessumattuu hedduun isaanii miira hinaaffaa ni qabu jechuudha. Haati manaan isaanii yookiin immoo jaalalleen isaanii tokko akka isheen nama wajjin wal qunnamtiin goone yookiin immoo namoota wajjin kolfuun baay'isne hedduun isaanii kan barbaadan ni jiru jechuudha. Kanaaf iyyuu obboleeyyan koo nuti kan kanarraa barachuu qabnu jaalala keessatti yeroo marayyuu wal amanuu qabaachuudha qabna, obsa wal qabaachuu qabna. Deebisee immoo waliif darbuu danda'uu qabna, wal gorsinee wal deebifachuu qabna. Yoo dhumallee jaalala keessatti walii galteen hin jiraatu ta'e wal gorfannee namoota biraallee fidannee jireenya keenya keessatti maatiin keenya hiriyoonni keenya jiru waan ta'eef isaanillee akka mari'anne jireenya keenya sirreeffannu gochuu danda'uu qabna jechuudha. Inni kan biraa immoo wantoonni kanarraa hubannu tokko yoo jiraate yeroo baay'ee shamarran keenya biyya Itoophiyaa keessa jiraatanu gara biyya alaa deemuudhaaf fedhii guddaa qabu. Namoota jireenyi isaanii fooyya'aa ta'e waliin jireenya ni barbaadu jechuudha. Haa ta'u yeroo isaan nama sana jaalatanii osoo hin ta'in jireenyuma isaanii fooyyeffachuudhaaf qofa biyyarraa nama sana sababeeffatanii ba'uu barbaadan hedduu isaanii ni mul'ata jechuudha. Asirraallee kan hin hubadhu tokko yoo jiraate wanta kana jechuudha. Nama sanatti fayyadamanii biyyarraa ba'aniitoo sana booddee nama sanarraa gargar ba'anii jireenya nama biraa faana nama jaalatan faana jiraachuu kan barbaadan hedduun isaanii ni jiru jechuudha. Namni sun immoo haarsaa hedduutti kaffalee biyyarraa baasee gara biyya sanaa geessee deebisee yeroo isheen kan nama biraa taatu hedduu kan nama gaddisiisudha. Kanarraa of qusachuu danda'uu qabna jechuudha shamarran. Jaalala yoo ta'e faayidaadhaan jaalachuu osoo hin ta'in nama sana jaalala qofaan jaalannee isaaf dhugaadhaan argamuutu nurraa eegama jechuudha. Yoo hin danda'amne ta'e garuu maallaqaaf yookaan immoo jireenya keenya fooyyessuuf osoo wixxirfannu jireenya keenya addunyaa kanarrayyuu dhabnee deemuu dandeenya akka obboleettii keenya kanaa jechuudha. Kanaaf iyyuu yeroo jaalattanu amanamummaadhaa fi wanta jaalattaniif sana beekuu danda'uu qabdu. Abbaa jaalattan sanaaf amanamuu qabdu jechuudha. Dhugaaf dhugaa isaa kan beeku Rabbi tokkichaan yoo ta'u garuu wantoonni kun lamaan sababaadha jedhamanii kan dubbatamanidha yeroo hammaa jechuudha. Hedduun namootaa akkamiin haadha manaasaa, akkamiin obboleettiisaa, akkamiin wantoonni jedhamu hedduun ni jiru jechuudha. Haa ta'u namni miira jaalalaa keessa seene garuu wanta barbaade raawwachuu ni danda'a. Gariin immoo akkamitti jaalallee ishee akkas gooti wanta jedhuun kan hedduun isaanii ajaa'ibsiifatanis ni jiru jechuudha. Kanaafiyyuu isheedhaaf jannata Rabbiin haa kennu obboleessa keenyas Rabbiin egaa dhiifamaan isaa ilaalu lubbuu balleessuun badaadha, cubbuudha. Waaqayyoon garuu dhiifama isaa taasisu, ishees kan jannataa taasisu, nutis immoo nama wanta kanarraa barannu nu haa godhu jechuudha. Turtii gaarii.